Amo innumti amo maal keessa gale situ isda biddaa harkaan nu Isinis yoo filatamne yoo nu filattan kunoo mallattoon keenya akkuma nyaata ta'ee jiru guyyaatti yeroo sadiisa nyaattan amma immoo guyyaatti yeroo ja'a nyaattu. Inni guddaaf inni dursaan mallattoon keenya akkuma argaa jirtan kana burruzni inni jaaras inni diigas. Kanaaf yoo nu filattan mooraa keenyaaf eegumsa guddaa gochuu dandeenya. Mallattoon keenya beellada manaadha. Maal jechuu barbaadda? Nayin maatisnaasee. Arrabni koo warra na buusa. Dhuftanii ijoollee? Eeyyan dhufne. Tole, ilaa wayifan sin barbaade. Yeroo darbe wanta gurra sin buusee qaba. Wanta isinitti taaseera. Dhimmicha irratti of qopheessaa. Karoora keessan, tarsimoo keessan, ejjennoo keessan, mul'ata keessan gadi fiddanii diriirfachuu qabdu. Tole. Of qopheessaa. Tokkoon keessan of qopheessaa. Kanumaaf sin barbaade deemaa gara dhimma keessanii. Tole yeroo ga'e moo? Deemaa isa ga'ee of qopheessaa. Of qopheessaa. Nagaa. Ganamaan dhufeerri. Irribaan kuwaasa kun. Dhageessitti miti kan inni jedhee deebi'u. Dhageessitti miti kan inni jedhee deebi'e. Fagaanne gureen asuma dhiyoo jira. As jira. Deebi'e. Yaadichi mana namaa jala deemuu jaallata. Deebi'e. Ilaamee amma maalidha? Akkuma taane akka taane dorgommii kanarra injifannee moonee filamuu qaba. Atis immoo gama keetiin akka taate ta'eeti irratti qophaa'e. Sittan hima. Anu kan kenna shakkisiisan kun haa ta'u fooxaa keessaan baasu akka sabbusaan si qabeetu fileenicha hin gahin itti taadhee yaadaa jira. Ficaa somni waan gaaffii natti tokko jira. Maalin? Mallattoo filannoo keenya maal godhama? Maalooyya maal yaaddati? Ilaa ani sa'itti yaadaa oolu. Maalin? Ilaa namichi kun qabeenya qaba. Achiin dhaqee hafuutu danda'a. Qabeenya isaa fi haadha manaa isaa immoo walitti hammaaruu fi akaafaa yoo godhan. Yaada bareedaa. Akkas yaada waan dinqiidha. Anis waan yaada. Utuu burrusa godhannee immoo burrusni ijaarsaafis gaariidha. Yaada diiguufis gaariidha. Burrusumaa ta'uu inni ijaarraa hin bulchina. Egaa akkuma beekamu har'a waan isin barbaadeef walitti qabamni keenya har'a duula filannoodhaaf as keessaa ani gara biyya fagoo waan hin deemuuf nama mooraa kana bulchutti gaafatamummaa fudhatee nama haadha manaa koo naaf kunuunsu Maddii ishee kana yaali budduus keessa. Maddii ishee yaali gaasiin koo ol kaasee. Yaa Rabbi na milkeessi. Dubartiin akkamii fuudhee duubaarra jiraata. Kan amma akkan ta'u ta'ee injifadhee dubartii kanaaf qeessan ol duukaarra bushuun qaba. Akkam milkaa'us ofitti nama bulchuuf kun dhugaadha. Akkan injifadhus nan beeka. Amma to'atii manaasaaf mooraan kun harka koo keessa galee akkamitti akka isaan kunuunfaman jiraatan. Yaa Rabbi na milkeessi. Yaalaan akka isheen namatti toltu. Maaloo kana jaarsi kun maal argateera. Osoo inni ishee argee waan nyaatichuma waan inni jedhu kana kan fudhatan. Isinuma keessaa kireeffattoota keessaa yaada qajeelaa nama qabu nama
karoorri isaa mul'anni isaa siniif barbaachisu waliin taanee haadha warraa koo waliin taanee isinuma keessaa filannee nama tokko dabarfanna. Namni tokko mana kanas itti gaafatamummaa fudhatee hin bulcha. Haadha warraa koos hin kunuunsaa jechuudha. Isa kana erga hubattanii gamanumaan gara yaada isaaniitti dabarree morkattootarraa yeroo itti yaada dhaggeeffannudha. Isin qophooftaniittu? Isinirraa yaada isin qabdan hubannaa jechuudha. Ulfaadhaa. Hin dhaga'ama. Fuufiin maal fuuftaa? Nodeessaa kun. Maaf nodeessu ree? Irraa xara addaa xara gamaadhaan. Tokko lama sadii. Hin dhaga'ama. Abdii. Duraan dursaa carraa kana nuu laachuu keessaniif ulfina guddaa argadhaa jenna. Akkuma beekamu anaaf hiriyyaan koo yookiin obboleessi koo ana biratti argaa jirtan kun gara mooraa jireenya keessaniitti kan nuti dhufnee yeroo dhiyoo kana keessatti filannoo kanaaf kaadhimamuu keenyaaf gammachuu guddaatu anaaf obboleessa koo kanatti dhaga'ama. Yoo isin kaatanii qe'ee keessaniif haadha manaa keessan nu amantanii anaaf hiriyaa koo kana amantanii qe'ee keessan kana nutti laattan deemtan nuun kabajaa guddaan qe'ee keessaniif haadha manaa keessan hanga isin deebitanii dhuftanitti isiniif kabajnee taa'uuf waadaa guddaa isiniif seenna. Kana biratti mallattoo filannoo keenyaa kan ta'e madooshaan hojiinsaa isa qajeelaan ta'an dha'ee iddootti sirreessee isa fayyuma bobbokokumoo caccarsee unkuteessee iddootti deebisa. Kuni mallattoo keenyadha. Kan ammoo hanga isin achi keessan deebitanitti haasaa osoo hin taane gochaan goonee isinitti agarsiisna. Inni guddaaf inni dursaan mallattoon keenya akkuma argaa jirtan kana burrusni inni ijaaras inni diigas garuu kaayyoon keenya inni guddaan kan nuun qabannee dhumne ijaaruudha. Isa diigamuu qabu diinnee mooraa sana keessaa baasne isa ijaaramuu qabu ijaarree ani akka nama tokkootti nama ijaaru ergan ta'ee nama diigus ta'uu nan danda'a. Garuu kaayyoon koo inni guddaan ijaaruudha. Egaa isin yoo nu amantan nu filattan nuun in ijaarraa in bulchina. Galatooma. Guddaa galatoomaa carraa kana naalaachuu keessaniif obbo Ulfinaan guddaa isin galateeffadha. Akkasuma kabajamtuu aadde ayyaantuu guddaa galatoomaa jechuu barbaadaa. Isinillee kabajamoo keenya guddaa galatoomaa. An carraa kana argachuu kootti dhugaadha baay'ee gammadeen jira. Carra qabeettiidhaanii dhugaa dubbachuuf hanumtu ayyaantuudha jedhee yaada. Kanaafiyyuu akkuma isaan silaa isaa turanii ji'a torbaanii akkasuma walgeenyaa garuu an addatti yeroo dheeraadhaaf mooraa kana keessa kireeffadhee jiraachaan ture. Yeroo isaan karaa deeman immoo hooggansi anatti laatamaa ture. Yeroo isaan deeman sanatti ani wantoota hedduu hojjechaan ture. Sirriitti na beektu isinillee mooraa qulqulleessaan ture. Isinillee waan gochaa turtan beektu sirriitti mooraa qulqulleessee. Isaan kun yeroo mana fincaanii fayyadamanii ba'an
eenyu akka miicu eenyu akka qulqulleessu nuti sirriitti beeknaa qulqulleessaa turre. Qaamni biraa immoo akka mooraa kana hin galleef sirriitti eegaa turre eegumsa guddaa gochaa turre akka ajaa'ibaatti eegaa turre. Kanaaf yoo nu filattan mooraa keenyaaf eegumsa guddaa gochuu dandeenya. Mallattoon keenya beellada manaadha. Nagaaf eegumsa cimaa mooraa keenyaaf yoo nu filattan sin kunuunsuu isin eeguu naannoo keenya qulqulleessuu hin dandeenye nu filadhaan jedha. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa. Hayyee caranaaf kennitan kanaaf guddaa galatoomaa kabajamoo obbo Ulfinaa kabajamtuu adde Ayyaantuu akkasumas hawaasa mooraa keenyaa dorgomtoota na waliin wal morkachuuf asitti argamtan hunduu kabajaaf ulfina guddaan isiniif qaba. Egaa nuti gaafa hojjennu hojii keenya haasaa qofa miti harka caalaa isaa gochaa hin kan mul'isnu. Hojiin keenya baay'ee isaa gochaadha. Egaa isinis yoo filatamne yoo nu filattan kunoo mallattoon keenya akkuma nyaata ta'ee jiru guyyaatti yeroo sadii isa nyaattan amma immoo guyyaatti yeroo 6 nyaattu. Kana qofa miti namni jiraachuuf nyaata alatti waan isa barbaachisu jira. Bishaan sin barbaachisu. Kanaafis immoo bishaan gahaa ni argattu. Qaamsi keenya inni xumuraa nu filadhaa jechuudha. Galatooma. Amo innumta amo maal jikee sagale situ isda bidda harkaan nu haasisiin umayyuu nagarree turoon daati mana kolfiti anuma abaa kolfiti nama maratti yeroo gubatti isheen immoo nu dhagaa anuma filkaana ayaasan bareedduu ko kana booda ammoo innumta amo akka goonu isumarratuu kaanii natti amma yaada hunda keessan iyyuu dhaggeeffanneerra nuun akkuma beekamu gama barnootaatiin an digirii tokkon qabaa hiriyyaan koo digirii tokko qabaa lachan keenya iyyuu digirii 2 duukaa qabna hojii dhabnee mooraa keessan aagallu iyyuu malee garuu waan na dhibu tokko akkamiin inni tokko irree isaas baasee mul'isee tokko nyaata gosa tokko garaa garaa fidee haadha warraa keessan afaan kaayee isheen tokko immoo saroota fiddee isinitti agarsiistee akkamittiin mooraa kana bulchuu dandeessi? Kun sobadha. Holola sobaati. Namni kamiyyuu barreessuu dandeenyaan dubbisuu dandeenyaan mirga qaba filachuufis filatamuufis. Barreessuu dubbisuu dandeenyaan lakkoomsa beeknaa abaa caadaa beeka. Kanaafiyyuu mirga qabna. Mirga hin qabnu? Mirga qabna. Sirriitti mirga qabna. Kun shiradha. Fudhatama hin qabnu biratti kufaadha. Asii ol danfoo osoo hin taane waan dhugaa abbaa qeetti agarsiisanii amma inni biyya ambaa deemee deebutti qe'ee sana bulchuudha. Namoonni baay'een yeroo isheen achii dubbattu garanaa warri sobattanii miira keessa galeen ture somba keessaniin harcaasaa. Walirraa bu'aa deemuunis gaariidha. Maal jechuu barbaadde? Nayin maati siyaasee? Arrabni koo warra na buusa. Sodaaf osoo hin taane kabaji sin barbaachisa. Qaama kee kabajee malee sin kabajee miti. Obboleessa koo salphisuu harka ririitatti. Dhugaa isinitti himuudhaaf
Haasa'ii waa tokko jiru. Dhiira ni ati dhiira ta'ii dhiira miti. Waggaa afurii hojii malee adeemee man. Isa bushuudhaan Yaadni digirii baadhiin waggaa afur mana taa'e. Dhugaa dubbachuudhaaf sodaa osoo hin taane kabajaa irree keetii kana birreen kees waan buusu hin qabu maree lafa si buusaa. Hoyarra bako. Maree lafa si buusaa. goota dhawaase. Filannoo kana immoo ni injifannaa. Burrusaan qabnee jajjaannee iddootti si galchina. Qaama isa bobboku kanan si sirreessina. Egaa qaama micciiroo osoo hin taane irree agarsiisoo osoo hin taane arrabni sin barbaachisaa. Digirii hin barbaachisaa. Haasa'uuf barnoota nama gaafata. Irreen hin haasa'anii. Cheestii urgumnaan hin haasa'anii. Barnoonni guddaa nama barbaachisa. Amma hundi deessanii callisa. Sin dhaggeeffanneera. Qulqullina eega isheen jettu kunis qulqullina isheen eegdee fidee agarreera. Mooraa keenya waan isheen qotee balleessite hundi keenya waan beennudha. Mooraan keenya akka sararee osoo hin taane waan hin taane ta'e mooraa keenya diigdee mooraa keessan hin qulqulleessi jetti kun. Maal jechuu yaadda? Ani si namoo isayyoo akkam akka maasota. Kun dhimma filannooti. Waa'ee qulqullinaa iddoo isaatti haasa'aa deemne gaarii natti fakkaatu. Wal beekna anaafati sirriitti wal beekna. Wal biras baay'ee turreerra waan ta'eef utuu arraba keenya gaggabaabsaa deemne immoo gaarii. Iccitii keetuun hin baasii. Hoo! Kanaafiyyuu silsalaan keessaatiin namni nu dorgomuu fi ulaagaa tokkoyyuu guutu tasumaan jiru. Maal gooftaako? Eeyyanoo ulaagaa kee tokko natti hima. Isinillee ulaagaa qabdu taanaan ulaagaa tokko natti hima. Kanaafuu haasaa bal'aan barbaannu. Maal jechuudha? Garam dubbiin. Maal haasichi? Eessaa fiddanii haasaa akkasii? Ati faammoo maal haasofta? Nan haasaa mirgan qabu. Baradheera Ati maal haasofta? Dhageenya irra guyyaa darbees akkamiitiin akka itti filatamtee darbitee mooraa kana itti geggeessaa turte. Baga dhageessi. Ati immoo afaan kee qabi. Gufuu wayii. Antuunni quuftee funyaan urree fuunfatteedhaan arraba natti baasuu jalqabdee amma immoo. Akkasii. Guddaan isin galateeffadha. Anillee yeroo dhiyootti gibbii kan eegalee galuu gibbii kabajamaa akkasii. Mooraadha. Mooraa bolfinaa. Tokko na dhaaga maal? Beelladootadha. Beellada mana. Mormuu dandeenya. Silaa kallattii harka mirgaa koo kanaan qaama abdattanii warri